namni Itoophiyaa keessa waan barbaade osoo godhe itti nagayamu waan barbaade osoo dalagee itti nagamu osoo hadha biyya biraa taate akka adunyaan dhageettutti tankaarfiin irra fudhatama ture osoo biyya biroo ta'e Itoophiyaa ta'eef malee osoo biyya biraa taate jechuudha akka adunyaan dhageettutti akka adunyaan dinqisiifattutti tankaarfiin irra fudhatama ture welcome honey wallahi akka adunyaan dhageettee fakkeenya fudhattu tankaarfiin irra fudhatama ture garuu Itoophiyaa dhaka biyya dhiinni namaa akka bishaaniitti ilaalamu biyya sakka haraqeen keessatti wantoonni qaama namaa hadoochan wantoonni jireenya namaa balleessan keessatti kabajame manni shaarmuxinnaadha poolisaan eegama manni namni wannoota dalagan bunnaa beetiin jechuudha manni shaarmuxinnaadha poolisaan eegama seeraan eegama masgiinni yookaan ammoo charchiin hin diigama Itoophiyaa keessatti kun beekaa hin diigama masgiinni ni diigama bunnaa beetiin ammoo poolisaan eegama manni haraqeedha manni dhugaatiidha poolisaan eegama wotaaddaraan eegama akka baankiititti jechuudha akka mootummaatiin marfamee eegama jechuudha lubbuun ilma namaa garuu akka barbaadde godhattee jechuudha ammas jechuudha ummanni kun gowwummaa isaa waan hin arge ummatuma kana jechuudha maal godhanii firdii haqaa barbaanna nun irraa firdii haqaa barbaadan daanyaa kamirraa firdii haqaa barbaadan haadha siinqee tamirraa firdii haqaa barbaadan itti gaafatamtuu mirga dubartoota tamirraa firdii haqaa barbaadan kamiin irraa abbaa langa kamirraa firdii haqaa barbaadan kamiin irraa jedha bar biyya dubartiin keessatti hidhamtee biyya dubartiin Itoophiyaan jechuudha biyya dubartiin keessatti hidhamtee harmi irraa muramu irratti moo biyya dubartii harmi irraa muramu irratti firdii haqaa barbaadanii biyya dubartiin gudeedamtee uffaan isii kukkutamee keessaa guuramu irratti firdii haqaa barbaadanii obboleessa kiyya kanaatee ajjeese kan obboleetti tantee ajjeese kan obboleessa kee ajjeese kan obboleetti tantee gudeede maal gosa sitti fakkaate afaanumaan irra gacadhifattee guyyaa itti eeddee bara itti eeddee bara sii tolte wajjin nyaatte bara sii tolte gumaa baaftee bara sii hammaatte wajjin nyaatte irraa baafattaa jechuudha Itoophiyaa keessatti malee abbaa halangaa haadha halangaa daanyaa abukaatoo jinnii wanni jedhamu tokko hin jiru akkuma kaleessa kan ilmoo namaa gudeedee mana hidhaa seene waggaa 25 waggaa takka hin ga'u mana hidhaatitti gurbichi sun ni argitan waggaa takka wallaahi waggaa takka hin taa'u gadi lakkifamaa jechuudha waggaa takka hin taa'u gadi lakkifama aadiidha waan baratamaadha abbaa ilmoo gudeede mallaqaan dhossan abbaa ilmoo ofii gudeede mallaqaan dhossanii bar gatii inni abbaa qabeenyaa ta'ee fi mallaqaan dhossanii miidiyaa irratti ol hin baafne miidiyaan fidee intarvii godhan jiru kana beekaatiin waggaa 25 itti murteessu akka waan guddaa godhanii akka waan guddaa godhaniitiin hay Itoophiyaa keessatti bar qaama seeraatiituyyuu dubartiif dhiira waliif fidee mala sin dura argine si miidiyaa irratti gubbaa bayi akkas godhi gadi qabitti akkasitti gadi godhi qaama seeraati bar nyaachifatee dhaabatee intala dubartii fi dhiira tan ta'anii waliin haasa'aa wal gubbaa korsiisee wal wonna yechisiisaa ture bar Itoophiyaa keessatti bar kun Itoophiyaa keessatti bar dhiiraaf dubartii wal gudeechisiisaa turan Itoophiyaa keessatti qaama seeraati bar wotaaddaraa bar Itoophiyaa keessatti kan gadi baheetiin kan gadi bahee abbaa achi kaayee haadha achi kaayee ilmoo bira gudeedhaa ture bar qaama seeraati bar wotaaddaraa bar liyyuu haayilii jedhanii gadhiisanii bar Itoophiyaa keessatti meeshaa hidhattee uffata mootummaan itti uffisee ummata keessa gadi lakkisee haadha achi keettee ilmoo achi keettee gudeedhaa turte Oromiyaa keessatti haati gudeedamaa turte jechuudha osoo abbaan taa'ee akkana abbaan manaa taa'ee akkana lalumee dubbadhanii kilaashii itti qabanii haadha gudeedaa ture jechuudha biyya kam keessatti gudeedamuudhaafi gudeeduunis seera biltsiginnaan baafte keessatti
سير موتما أمر رجلو كيستي سير أبا هلنغا أمر رجلو كيستي يالين وبقى براتما دا يجو لكم موتما أمر رجلو كان كيستي يجو كما لما كودا شان كما لما كودا أفر غديدو دا في غديدي سوني بيكينتي وان براتما دا يجو وان براتما كنافو يو فردين حقا واني بربادن توكو هنجر وانو مان في داني ميديا رتو انترفيو قد أرفو توكو هنجر يوتيوب دا في بيكمتي رنتين بربادو يو تاتي مالي يجو يو دندete قوما اوف مكان كيتي بافتشو بربادت دبولي سكو اوف مكان كيتي كان هذا كي أجيسي اوف مكان كيتي أكو مني هذا كان كي أجيسي سانتي هل كان يقويا جلق قد هجتبو هل كان يقويا جلق قد دلقيتي هل كان يقويا جلق قد بوليتي bakka inni jirutti bakka inni gahetti jechuudha jala gadi taayiti kuuliitti baadhadhuuti yoo ka qara mana xajjii bultu yoo ka qara mana farshoo bultu yoo ka qara qumaarii tumtu yoo ka qara sigaara harkisaa deemtu yoo ka qara caatii qamaa deemtu yoo ka qara shiishaa harkisaa deemtu halkanii guyyatti jala gadi buliiti ufuma kan keeti formaatatti barbaadadhu kan haadhatan ta'e ajjeese kan obboleetti tan ta'e gudeede dhumati mootummaa irraa hadni barbaaddu tokko hin jiru taani ammoo jechuudha dubartoonni dhaluu malee akkatti guddiftan hin beekne hin dhaltanii akkatti guddiftan hin beektan ilmoo dantee obboleetti akka kan gaarootitti garaa keessaa baate keessatti ol deeffadhu yookaan hin dhalin sitti haaftu habiibtiiti beerri gariin qaawuma qabdiif dhalti rabbiin dhiifama na haa godhu qaawuma qabdaniif hin dhalin akka ilmoo teessan fuutanii qachaa namaa keettanii biraa deemtan obboleetti Itoophiyaa keessatti hudduu gaditti uffatanii Itoophiyaa keessatti wannattiin ala oolti gowwichi kiyya laalee gaarii fardaa irraa bu'ee coloq itti jedha gisee itti bade hin arguu jechuudha. Barandaa taa'ee laalee gisee dhaqee keessa bu'ee hin arguu jechuudha. Dalla jala taa'ee laalee gisee dhaqee coloq itti jedha hin arguu jechuudha. Ijji silaayyuu waan badaa nama laaluu hin dhiiftu. Ummata Itoophiyaa jechuudha ummata mudhii gadiin ala oolu ummata dhaqee osoo akkanatti ilaalta jechuudha osoo akkana ilaaltu midhaan keessa dhaqee udaanutuyyuu دابو أرجعيسا برنا جابا بر والله لكن بر قربو أتفاج أفتح كيسا لكن أودانا بر روفه دلخن كيتي فينجانا بر سيرا مال بر إثيوبيا كيسا سيرا مال تجيان جرا بر كل لنا مال تجرا جرا بر ربين يجود أكو في تيم نهارتير ماله أكا كنا قاطع دومنا بر كورونا فيروسين قد دومت إثيوبيا كيسا نمن في النبر ربي يجور أكو ما كنا نورا والقبة نورا يجور أكا كنا فوزانتان أكا ساتي نورا والقبة تريبر مالتاد رفيع يجور أمنا كان كجلا يجور أكا متى فرداك وخاي برادة ما بر رفيع يجور قبة يدا أو جرا قولوا دا شنتي بيتي با هدو يلا شنتي بيتي والقطاني بري توبيا بول لو داري تنا شنت وشوانو جرا تي والقطاني توبيا تبر سيجا بجرين توبيا بر والله سينا جابا بر ورونا مغربية قالوا مغربية تيا قال إثيوبيا حجري حجرات التحادر بنجدواني والله إثيوبيا حجري إثيوبيا بيتيا جراني ركتني بر إثيوبيا دفني دلخن كيت أودانا مو ست أودانا نبر ست دفيا ست أودانا يجور دلخن كيال أودانا يجور والله دفيا ست أودانا رفيع وصو أكثر تلالي سيرجو قبّا فتاة أزيد دلّخن كلال جسا تنو وفتا تمي جتة فينجانة مال فينجانة دنتا إسا تميتي سورة بكيا سبي تشدي كومسيا سين كبتو متار رجع دي فورتين كوربيس وفي قدي بافتة جنّا كلاس غرا بربادة يو ده مهجا إسا تميتي سورة بكيا سبي تشا قبّانا نجتشو دنتا إسا تميتي سورة بكيا سبي تشا متا هم بتشان قبّه تانا كلاس ممتى يا بيبتي واني تكني رالا لا تنجو إثيوبيا قتنا كيا ستيمو أمس ترى دبي مال إني وان يجرو دوبرتو تيجور كيا ستو دوبرتي تنتي غافا داي بري كيا دبي دوبدا أبولتي تي غنمتي فاطمتي بلانشتي بلطتي زناشتي بلطوتو المون تنتي غافا داي بري كيا سباتي بكتي سني بانتي تشوكالي بانتي تشوفي دامتين تنتي غافا كل ما رغا دباتي هركا كيسا داي ilma obboleessa ofii afattuu yoo gadi baatee akka qullaa teetteen fincaan harka keessa dhayi seera barsiisi qunxuuti gaafa isiin lafaa kaatee deemuu eegalteerra gaafa isiin fincaanii fi udaan gisee isii qabe ubbartee irraa qabiiti
harka keessa dha ilmoo tante ni dhaltan malee akka itti guddiftanii beektanii bar